الله والله والله يا جليل الله والله والله يا جليل حالك جلالتين ونقول جليل الله والله والله يا جليل جليل الله والله والله يا جليل جليل حالك جلالتين ونقول جليل الله والله والله يا جليل جليل الله والله والله يا جليل جليل حالك جلالتين ونقول جليل الله والله سينو لبلا الله والله سينو لبلا بريك يا مادا لوندا بين كلا الله والله انتيتو مستري أكدايت إيقلتو مي عمر أمري همتو تبايت زمننا كذي وردي بران وجره. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني خبجمتوتا فجالتمتوتا هردفتوتا هي بقربين جراتي ساعتي كان نسنجا سنين جتشا إيجا بليان كيا مشا كنين هجنا إيجا سنت أجرسي سيبودا قوتو ساعتي سنت هما سنين جدا سنين مو فيديو كيا لايك شير سبسكرايب وشوت أنا قات أموراتي تنافانا ترى أفرّا كوتي سنين جدا بليان كيا قبليان كيا مشا ببردا مشا خوالتي تهان قوددو فين سنين جدا أفواد أكو أنجرت نمر لسا ركبوتي نستواتي كوني أكسي ركبوتي أبا قداتي سنين موتيو سنين درغالي سنين أسا جراك كان جنن سنين جدا نكوني موجب لايتي دا وانغويا تايفين جتشو دا هغانا إفا ماليكا ندرمش جدا إفا جتشو دا إفا توان إفا انجرو هنا كان جرا سنين جتشو فداتي إيجا نكسيتي إتعني موجتشودا إستوفين هنجرا أبان دابتا أبان لما كتكان أبان لما اللي هنجرا إيلين بوكسين هنجرا جوجين بومبان هنجرا جتشودا إني كوني لما برجوكو إسا وجين جتشودا ساربيس اللي مببريدا خواليتي تاي كا بيهانا كيسا نجرو جتشو إيسا في الدنجتاني أكسي ميشالي هدو تجرا كان موهن دايسا بودا إيسيني أغرسيسي بودا بليكيا gati saatinitti maa gatu muraasitti nafaana turan isinin jedha rakabootin kuni asin jechuudha hin beeyta waan ta'eefi bakka siinii naqatan qaba garaan isaa keessi hedduu takka guddaadha siiniin isaallee kana hedduu bareeda jechuudha siinii rakabootin kuma 3 siiniin immoo tiyyuu jechuudha fi 700 eegas immoo rakabootii abbaa gadaati inni illee meeshaa mara qaba jechuudha akka girgiraa tanas obboleeyyan kenna kana muudimaa fi malee waan baay'ee nama fayyadullee miti jechuudha saarbis illee akkasuma qorqorroma jechuudha kan jibilaayit illee jechuudha hanifaa kuni akkasumatti qaba mara isaatuun qaba jechuudha meeshaa guutuu garuu yani muudimaa malee waan agesundaati miti isiniin jedha itti aansee rakabootii kana Balayan kiya rakabootin kun kum lamaaf 500 siiniin immoo tiyyuu jechuudha. Kuma afurin isiniin jedha itti aansee immoo tiyyuu saanii faandishaati lama walirra jira jechuudha saaniiwwan kuni. Kan ammoo tiyyuu isinitti qadaadetti isinittiin agarsiifne maaliif eega tokko qadaade tokkuma jechaafin isiniin jedha. Tokkoon isaa 1700 isiniin jedha saaniin faandishaa kuni. Itti aansee immoo jechuudha distii mokoko distii seramikati tokko baasee tokko hin baafne jechuudha lamaan isaa walirratti 14,800 isiniin jedha. Fireen jahaa jechuu koote balayan kiyya naaf hubattan jedhee abdii qaba. Eega tokko baasee inni tokkuma waan ta'eef hin baasuu dhabe jechuudha. As keessa jira. Kanan baafne tokkuma jechuudha kanaan tokkuma silaa meeshaa jechuudha obboleeyyan kiyya yeroo hunda baasuu baatanii baay'ee takka bareedaadha meeshaan akkasitti namaa hin deebu inni kun immoo saanii salaxaati saaniin salaxaatuni isa kanallee kan shiroo kana 2,200 isiniin jedha hordoftoota kiyya kanatti aansee saaniiwwan daabboo kanniini pilaastika jechuudha kun dhibbaafii 20 kun 80 isiniin jedha kanatti aansee saaniiwwan babbareedduu tana saaniin tuni 400 bitan isiniin jedha balayan kiyya firee jaha
inni kun immoo kan daabboti 500 lamaan isaa kun kumaan isiniin jedha. Kanatti aansee mandajaa kana jechuudha. Mandajaan kun soqansan malee baay'inaan hin argamu jechuudha. Addis Ababarraa dhufaas keessatti baay'ee hin jiru. Gatiin isaa immoo tuyyuu jechuudha. 5,500 isiniin jedha. Daara asiin wanni inni qabu jechuudha. Faayidaan addaa kan inni qabu. Asiin daaraa jalaa gannaqan. Taani kanarrallee isin beekuu dandeettanii ana beeku ibseen isiniin jedha. Itti aansee saarbisiiwwan kana jechuudha. Harka hin diiguufi malee jechuudha. Hishigii keessa jira akkuma argitan kanatti osoon hin hiike hedduu takkaan babbareeda jechuudha. Isuma dhugaa baay'ee bareeda. Garuu immoo tuyyuu dhukkeen harkaa itti duuda. Saniifin hiikuu dhabee isiniin jedha. Gatiin isaa 4,500. Gabbalayaan kiyyaa ammallee joogiin kun jechuudha. Hedduu joogii faashiniidha. Anama kanumatti irra kaa'e malee qajeelee hin qabsiifne hanaa qabatumaaf haalli teessuma isaa akkana jechuumaafin isinitti agarsiise jechuudha. Asiin inni wanni mashabbaka qaba jechuudha. Akkaataa itti shabbakattan haga danda'e waraabellee fuulduratti jechuudha. Hin laaltanii garuu namni beekeetiniin hidhatan isiniin jedha. Hedduu joogii faashinii taheedha. Hedduu bareedalleedha isuma dhugaa jechuudha. Bombadha akkuma itti naytanii tumaan micciirattanii keessaa qicattan jechuudha. Akkasii burcuqqoon isaa immoo kanniiniin isiniin jedha. Burcuqqoo hedduu takka bareedadha. Harkumatti yoo qabatan wallahi hedduu takkan bareeda maashaallah. Akkasii gatiin isaa 4,500 isiniin jedha. Burcuqqoo isaatii fi meeshaalee isaa wajjin jechuudha. Itti aansee saarbisii kana saarbisoota kana jechuudha. Saarbisiiwwan kun lama jechuudhaan tokkichuma baasee kanneen irra naqe haala kanaan jechuudha. Innillee shiboo ittiin hidhattan qaba waan ta'eef kanneen jechuudha ka harkaan qabatanii fi akkasuma shiboo caasiisaatittidhaan hin beeytanii itti qabsiifattan jechuun muraasa isaa qabsiise isin agarsiisee jira. Lamaan isaa jechuudha fireen jahaa 4,000 isiniin jedha. Ka darzaana takka abbaa sadii tana 2,000 biteen isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya gaggabaaminaan aga danda'e gatii isaa isinitti hime. Ka keessaa gaggate immoo dhiifama nagaafattanii isinittiin himan isiniin jedha. Itti aansee immoo istoofii abbaa lamaa kana jechuudha. Istoofii dhaabbata. Egaa obboleeyyan kiyya viidiyoo kana yeroo waraabu normaali manatti fakkaate garuu yoo inni namarra deebi'ee dhaggeeffatu sagalee bakka baay'eetti hin dhagahamu jechuudha. Afwani akkasii istoofii kana gatii isallee himeen waa baay'ee irraa hahaasa yeroo sanitti jechuudha. Amma immoo yeroo ediitii godhuuf keessa seenutti baay'een dhageessisuun isiniin jedha. Mushkilaan na bira fi silkitiyya biraa bicha addaan hin beeku. Akkasii inni lafaa kun 2,000 inni dhaabbataa kun immoo 6,400 isiniin jedha. Waan akkasiiti. Baay'ee isinii agarsiisaa turellee garuu viidiyoon akka ani waraabetti hin taaneen isiniin jedha. Akkasii afwan akka waan dogongorrillee jiraate dhiifama naa taataniin isiniin jedha. Eelen immoo 9,500 isiniin jedha. Eelen boksitii jalanillee waan feetan naqattan jechuu qimaaqimamii fi waan silaa shiroo fi ittiin riguu fi waan garaagaraa walla isuma dhugaa jalli bal'aadha. Maashaallah. Akkasitti itti fayyadamuuf hedduu takka namatti tola. Yeroo amma kanatti immoo jechuudha irra caalatti amma eelee ibiddaa sanii namni baay'inaan fayyadamaa hin jiru jechuudha. Irra hedduun kenna kanuma ifaaf fayyadamna. Biyya teenyallee rabbiin haa bal'isuun isiniin jedha. Maaliif hojannaan yoo nama bal'atti namni biyya namaatitti hin hawwu nama ambaatitti hin hawwu jechuudha. Kanaafi wanti biyya isaanii jirullee wanni biyya keenya keessa hin jirre hin jiru jechuudha. Hunda keessanuu warra mootiyyuu jechuun waan ifaajee kanatti fayyadamu sinaa taasisu. Yeroo baay'ee wallaahi ka rabbiin kiyya narraa quba qabu obboleeyyan kiyya yeroo meeshaa bitullee jechuudha. Ka ergee fi kana bira jirullee wanti ani yaadu yaa rabbii kiyya nagaan obboleeyyan tiyya tana galchii nagaan itti fayyadamsiisidha. Maaliif namni wantoota babbareedaa online irratti illee argu yookaan ofillee achittillee itti fayyadamu jechuudha.
yookaan jechuudha achitti itti fayyadamnee hojjennee arginee gaafa gallee itti fayyadamna jennee bitannu irra caalatti wanti barbaachisaa fi wanti ani hawwumaa inni wooma bitattan kana utuu galtanii itti fayyadamtanii akka feetanitti obboleeyyan tiyya rabbiin wanni marruu isatti hin jabaanne wallaahi akka yaaddanii olitti itti fayyadamu isinii haalaaffisuu isiniin jedha warroonni waan feetan meeshaa kaan as keessa jiru ta'e kaan as keessa hin jirrellee ajajachuu barbaadan lakkoofsi keenya duwwaa 964 85 jahan argachuu dandeettaniin isiniin jedha bitee qopheessee isinii maatiin keessanillee fuudhan akkasumallee nallee geessaa yoo jettan akkasuma uf birattis tursiisaa yoo jettan garuma hundaanuyyuu inshaallah ajaja keessan guutuuf qophiidhaan isiniin jedha. Egaa balayaan kiyya viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata waan balleesseef dhiifama naa gootanii dogongorri ilma namaatirraa dogongorri hin dhabamu dogongorri yoo jiraate afwannaa jedhaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. الله والله والله يا جليل الله والله والله يا جليل حالك يا لالتين ونقول جليل الله والله